Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kooti. Iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessanii fi har'a immoo waan ani qabadhee isinii dhufe strawberry juice yookaan immoo milk shake isa jennu isadha. Akkaataa itti hojjetan isaati kan hin qabadhee dhufe. Isa hojjechuuf immoo wantoonni nu barbaachisanii kunoo vanilla ice cream kanadha. Kun immoo aannanii kun immoo cabbii isa jennu yookaan kun immoo loomiidha. Kun immoo strawberryidha jechuudha. Muuziis nu barbaachisa. Muuzii laman itti godhadha. Kana hunda isaa muuzii fi kana miicadheera jechuudha. Kanatti naqadha san. Isa booddee vaanillaa kanarraani kutee kanatti dabala jechuudha. Kuni aannanii kun immoo ice isa jennudha jechuudha. Cabbii. Sabooddee ijoollee keenyaa fi loomii isaan beekanii sababii ittiin godhannee fi loomii xinnoo ishee kanarratti ni godha jechuudha. Sabooddee qodaan itti naqadhu kana qopheeffadheera. Haala kanaatiin strawberry juice yeroo gabaabaa gidduutti haala bareedaadhaan mana keenya keessatti wantoota kana fayyadamnee juice mi'aa ta'ee fi juice baay'ee bareedaa ta'ee godhachuu dandeenya jechuudha. Si'a tokko na eega.
Waaw. Baay'ee mi'aa. Akka kanatti mana keessatti godhattanii qopheeffattanii dhuguu dandeessu. Ijoollee keessaniifis qopheessuu dandeessuun jedha. Waan dhaggeeffattanii fi baay'ee guddaa galatoomaan isiniin jedha. Chaanaalii koo kanaaf aaraa kan taatan immoo ani Fitsumin jedhama. Chaanaalii koo kana laayikii, sheerii, sabskraayibii godhaa. Nu wajjin maatii ta'an isiniin jedha. Guddaan isin jaalladha. Baay'ee galatooma. Bye.